kotta waanuma hojjennu hundumaa waliin hojjenna. Akkam jirtu nagaa keessanii? Ani nagaa kooti, fayyaa kooti. Galanni Rabbii haa ta'u. Sinillee akka nagaa qabdan abdiin qaba. Nageenyi koo lafuma jirtanitti isin haa qaqqabu siniin jedha. Obboleettii keenya tokkotu Dubaay kana keessa turte jechuudha. Biyya Dubaay kana keessa turte osuma hojjechaa jirtuuti manni sun isheetti ta'uu dinnaani baduu yaalte jechuudha. Gaafa baduu yaaltu nan bada jettee mana hojjettu sanarraa jechuudha. Mana kontiraatarra osuma hojjechaa jirtu yaadashii keessatti barumsa yaadde maaliif waan manni sun isheef ta'ee waan hin jirreefi filannoo ani qabu baduudha jedhee murteeffadhee jette. Amma gaafa kana nan bada jedhee erga murteeffadhee homan fudhannee waraqata tokko na harka jira. Waraqani sun waan na fayyaduudhaafi waraqatitti fudhadhee uka koo jala kaawwadheen bahuu yaalee jette. Gaafan bahuu yaaluu gibbii keessaa ergan bahee xiqqoo manarraa fagaadhee waan ani bahee badee bahaa jiru deemaa jiruudhaaf sodaachaan adeema bibirrachaa ofirra ilaallachaan adeemaa jette. Osuma sodaachaa adeemuu kana ani makiinaa poolisii hin barree poolisii ta'uu saddan baafannee takka nan fiigaa takka moo suutan adeemaa. Osuma suutaa adeemuu kanas nan birradha bitaan mirga koo laalladha akka waan isaan dhufanii na qabanii tokko natti fakkaata. Yeroon fiiguus ilaallachaan fiigaa, yeroon suuta deemus ilaallachaan suuta deemaa. Maali waan an dhokadhee bahaa jiruudhaafi natti dhufumoo natti dhufanii na qabumoo nan qabanii han jedhamu keessa hin jira malee akka poolisiin isaan ani bibirrachaa deemu kana narratti shakkii na qabu homaa tokko naa hin gallee jette. Gaafa kana anis erga mana sanarraa bahee inuma fiigaa nan deema lafa naqum beeku garuu akkanumatti an deema. Sanii booda osuma deemaa jiru makiinaan poolisii na bira geessee dhaabatte. Gaafa na bira geessee dhaabattu afaan arabiffaatiin eessa deemta naan jechuu isaati waan natti fakkaateefi dhaabadheen ijuma keessa ilaalee hurgufamaa jette. Dhaabadhee osuma ija keessa ilaalu eessa jedheen na gaafata, eessaa dhufte jedheen na gaafata. Anumaa tokko hin beeku. Waan inni jedhu sun naaf hin galle. Xiqqoo naaf gala garuu nan dubbadha gaafan jedhu miirri sodaa waan keessa koo jiruuf dubbadhee afaan kooti baafachuu hin dandeenye jette. Gaafa kana kottu seeni makiinaa naan jedhee. Himbii jedhee gaafa adeemu kottu jedhee na qabee na kabalee makiinaa keessa na kaayee. Gaafa makiinaa keessa ergan na kaahee naan deemanii isaan manadhaa na geessaa jiru an waan mana hojii na geessan hin se'e. Kan achitti immoo bakkan badee sanatti waan na deebisan hin se'e. Naan deemanii mana hidhaa na geessanii. Erga mana hidhaa na geessanii booda guyyaa 4 erga mana hidhaa keessa ture guyyaa 4 booda immoo gara Itoophiyaa na galchanii jette. Gaafan Itoophiyaa keessa gahu biyya kiyya keessa gahuu yaadadhe. Garuu eessa akkan jiruuf maalirra akkan jiru eessatti akkan adeemu falan dhabe. Sammuun kiyya nagala galuuf xiqqishu bichaan na hafe. Eessaa dhufta naan jedhu. Ani garuu namatti sinamanne namnis naaf hin beeku. Maatiin kiyya intalli keenya hojjetachaa jirti jedhanii mana eegu. Ani bahee ufee Itoophiyaa keessa galee jira. Gaafa kanaa mucaan tokko na bira dhufte eessaa dhufta naan jette fuula koo dirmammaa yeroo agarte. Baay'ee na kabalaniiru. Eessaa dhufta naan jennaani Dubaay irraan dhufa badee osoo deemaa jiruuti poolisiin na qabee manadhaa na galchee. Achirraa kunoo har'a fidee asiin gahanii. Amma garuu maatiin kiyya hin beekan akkanas jiru namatti bilbilachuu fi silkii of harkaan qabu. Otoo silkii qabaadhee achitti iyyuu hin qabamuun ture. Of harkaa waan silkii hin qabnee fi akkas jedhee gaafanii dubartii na gaafatteetti himadhu abshir biyya kee keessa jirtaa hin sodaatiin ammas maatii keetti galtaa naan jette. Hin deebitaa jettee jecha hin deebitaa amma carraan otoo deebi'umsaa argatte maal goota naan jette gaaffii kana naa iyyeessite. Gaafa kana
daldalaan koo biyya sana nageessite ji'a tokko booda deebitee dhuftanaan jette. Inni sobdi ta'ii dhugaa ishee jette ta'in beeku jedheen isheefi deebisee jette. Gaafa kana lammaffaa biyya abbaa kee irraa hin bahiini. Amma kana sireebanii maaliif baataa? Haadha kee bira, abbaa kee bira, obboloota kee bira, lammii kee bira jiraatte qaansiraa hojjetattee jiraachuu si wayyaa jettee jecha akkasiin na amansiiste jette. Gaafa kana fala waan na buufananii yaa obboleettii kiyya kaamiraa kana narraa cufiiti lafumaan feeteen na naqii jedhee jette. Isheenis fuutee biyya kiyya na qorattee nama biyya kiyyaa na agartee gara biyya kiyyaatti na galchite. Kun waan amma biyya kiyya gahee maatii kiyya bira hin jiraa. Ammas carraa deemichaa osoon argadhe deeme carraa koo mokkora jedheetaniin of amansiisee jira jette. Amma mucaan kuni karoora hojjetachuudhaaf biyyaa baate garuu manni ishee qaqqabe sun mana hin taanedha. Fala gaafa dhabduu carraa barumsaa yaaltee jechuudha. Erga carraa barumsaa yaaltee baddee karaatti qabamtee poolisiidhaan gara biyyaa galtee erga biyya geessellee baay'ee gaabbite. Obboloonni koo mana arabaa keessa jirtanii hadaraa keessan hin banna jettanii yaadina. Haa hammaatus haa gaarummatus manichuma keessa taa'aati guyyaa eeggadha. Kontiraata keessan fixadha. Rabbii keessan kadhadha. Maaliif gaafa obsanii wanta nuti hin dandahamuu jenne itti abdii keenya kutannetu guyyaa tokko immoo dandahamee jireenya keenya jijjiire jireenya keenya irra darbe immoo maatii keenya faamilee taanaa jechuudha. Maatii keenya irra dabarre immoo ollaa keenya faamilee taanaa jechuudha. Gaafa ollaa keenya irra haamilee taane ollaa keenya irra dabarre hoo biyya keenyaaf haamilee taana. Kanaatiif iyyuu hadaraa keessan biyya kam keessa jiraadhaa hin banna jettanii yaadina. Baduun gaarummaan qabu. Warri badanii ala jiranii kottaa birrii gaarii argattu hojiin hin jiraa. Takka hojii gallaan achuma teessanii damoosa keessan ji'an lakkaawwattu jedhanii nutti haasawu. Garuu gaafa bakkee bahanii uummata akka hojiin hin jiru baay'ee cinqamuu jechuudha. Amma immoo keessumaa samoon amma keessa jiru kan keessa qaban akka bada baay'atee jira. Baay'ee qabanii gara biyyaa galchaa jiru. Dhugaa rabbiiti kan gara nama nyaatu yookiin kan nama gaddisiisu keessumaa immoo jechuudha. Ijoollee mana ijaazaa jiran. Amma eeggadde ajumaan keessaati akkuma isaan mana keessa jiranitti haranii geessanii mana hidhaa naqan. Warri iqaamaa qabanii iqaama isaaniitiin dalagatu. Warri immoo iqaamaa hin qabne eessaa fidanii dalaga ture. Shaanxaan isaanii jechuudha dhugaa rabbiiti akka isaan walirra naqatanitti akka nama kosii bibittinsanii biraa deemaniiru. Kun maali? Osoo mana kontiraataa teessanii hojjetattanii ishuma mana kontiraataa keessa teessanii argattanii siyaa galatu yaa rabbii jettanii rabbii keessaniif galata galchitanii irraa kaawwachaa irraa maatii keessanii gargaara osoo hojjetattanii jiraatan irra gaarummaa qaba ture. Har'a garuu laal mana hidhaatti sassaabamuutu jira. Akkatti qabamanii akkatti dhaman hin beekanii birdhachaa jiraatu jechuudha. Kanarraa hoo warra mana kontiraataa wayyaa bakkuma teessanii ishuma argattan walitti qabachuu rabbii keessan kadhachuu. Guddinni guyyaa rabbi jedhe malee guyyaa ilmi namaa jedhe hin ta'u. Qabaataniifis hin sooromani, dhabaniifis hin hiyyoomani. Waan hundumaayyuu kan namaa kennu rabbi qofa. Ilmi namaa kun immoo akka waan takkaatiin fooqii yaalutti yaada. Miti garuu akkas. Wanna xinnoo goone ilaallu guyyaa rabbi jedhe guddaa ta'e nuuf argama. Kanaatiifuu hin badiinaa. Manuma kontiraataa isinii wayyaa argattanis abdanis akka mana kontiraataa hin jiru. Baduun miidhaa malee faayidaa hin qabu. Akka jettanii mana kontiraataa dhiistanii hin bahiinaa jedha kun akka kootti. Maaliifan amma dhabees argadhes gaafan ifatamus gaafan kabajamus siyaa galatu yaa rabbi jedhee dalagaa kiyyan hin dalagadha. Gaafa isaan na ifatanis gaafa jiini gaafa dhufu birrii kodhaba waan hin beeyneef ofuma keessan na ifattu malee hin aaroodheen gurra mirgaa nagahee gurra bitaan dhangalaasa. Kuni maali? Kaayyoo kiyyaafan mataa gadi qabadhee kaayyoo kiyyaafan gowwaa fakkaadhee sinillee akkanuma kaayyoo keessaniif gowwaa fakkaadha. Kaayyoo keessaniif bitama. Namni gaafa kaayyoo isaaf bitame otuma dhiitamu, osuma kabalamu, osuma darbamu gara jireenyaatti baha. Taa'anii miti kan jireenyatti bahan.
dhiqatanii nyaatanii dhuganii uffatanii bakki keessa gulufanii fi miti. Idduman taane irratti guyyaa tokko immoo akka ta'utti rabbiin nu gargaara. Akkas jettanii mana ijaazaarraa hin bahiinaa sinin jedha. Mana kontiraatarraa hin bahiinaa sinin jedha. Asumaan yuutuubii koo sabskraayibii, sheerii, laayikinaa gochuu hin dagatiinaa. Walaa jajjabeessinuu, walaa gorsinuu, waan irraa barumsa arganne tokko waliif ifa haa goonuu isiniin jedha. Wanti hundumtiyyuu kabaja kan qabu mana kontiraataa keessattidha. Mana kontiraataa keessa immoo hin bahiinaa sinin jedha. Lafa jirtanitti immoo nageenyi jaalalli waaqaa isiniif haa ta'u. Wagaan keessan guutuu haa ta'u sinin jedha. Walaa jajjabeessin.